isaan jireenya isaanii itti hafuufan jireenya michiyyoo tana akkamitti jijjiiruu qabna jireenya michiyyoo tana akkamitti oofuu qabna no maqaan namaa baastan siltee maarree gizee kana mira keessa galtee waan guyyaa irraa dalagaa godhattee suuraa poosti gooti michiyyoon akka maataatu michiyyoo tana yaaddanii itti mari'attanii furmaata ittiin kennine isii arrabsitan jala deemtanii nin harkaa baran oggoyyuu gizee isin arrabsitan nin harka gingaruu anaawtate mira keessa nagalchee waa hedduu belleessuun danda'amu dhugaan jirtu kanaanii ani intalaar argeeti dhugaan isinitti hima abbaa fedhen sodaadhu dhaggeeffadhu abbaa fedhe karaa feetanitti fudhachuu dandeessan isin karaa feetanitti sheer itti godha dhaggeeffattu sheer walitti godha ani waan jabaatteen na dubbisa malee wanni xixiqqoon tun nandu wallaahi mee namootni na beeytan akkaawuntii kiyya gubate san irraa as ka'ee wallaahi guyyaa takka jechuudha waan hamaa takka namaan dubbadde nama qeeqee hin beeku gingaruu wantoota akkanarratti michiyoon hedduu garaana nyaatte as deebi'aa furmaanni maali ja'a malee nama narrabsinaa jala deemtanii uummanni jireenya mataa isaanii haa jiraatu haa bashannanu okay samii irratti fedhan keekaa amuran kana waan fedhan jedhanii dhiisaa isaan jireenya mataa isaanii michiyoo tana jibbeen hin fedhu jeemi kanas dirqiidhaan way wanti gootanii michiyyoon akka irraa murattee isa irraanfattuuf maal godhuu qabna meesooleeshinni isin irra teessanii yookaan haasawutti jirtan anis nama akka oromoo takkatti natti hima waan itti jirtanii akka mataa kiyyatti jechuun namni biraallee ni jira waan ta'e gingaruu wallaahi hedduu takka garaana nyaatte michiyoon an dhaggeeffadha ammallee wanta takka irra deddeebi'aa ooluun bareeddu miti dhaggeeffadhaa sheer koppilinki godha nama biraan gaa hanga michiyyoon tun furmaata harkattee magaalaa kaayiroo san jalaa baatutti ragaxaayin al ta'oomane hindiisu ragaxaa kiyyaan hindiisu takka ani ammallee nama ragaxa jechuudha takka anaa namatti dubbate yoo agartanii ibidda michiyyoon tun keessa jirtu saayikoloojikaalii ani astaayetiin beeka hayyoo sitaati bakka san bootaa san taa'eef ilaalime hanga michiyyoon tun kaayiroo san keessa baatutti akka nama takkaatitti feetu jii harargeedha maal isii rakkee minaa I don't care about kolkolee warra tiktokan okay I have a confidence an ofitti amanamummaan qaba barsantaa dhibba waan tokko itti yaaditiin dubbadha waan takka maaliif yoo waan kana dubbadde maali wanni kun yoo na gaafatanii maaliif jettee onaan jan deebisaa kiyya waan itti kan nu beekuuf hin dubbadha sheer godha ammallee agarree ijoollee arsii takka asirratti takkittiin agarree akka dubartiitti bakka san dhaabbadhee gaafan ilaalu michiyoon tun hedduu takka miidhamte hedduu takka rakkatte isin asirraa arrabni akka waan isaan lama walitti deebisuu danda'utti isaan arrabsitan isin noo jarri yeroo isaanii itti fayyadamu jiran jaalala isaanii qaloo godhatu jiran adde xafasha jette barraaraan ga'e xafasha wallaahi dhugaan isinitti michiyyoon tun hanga isiin achi keessaa baatuutti yoo ajandaa kanallee lafan kaayina mataa kiyyarraa qabee jechuudha maalaaboo kanaayyoo gargaaruu hin dandeenye kanaayyoo sammuu isii fayyisuu hin dandeenye kanaayyoo boqonnaa sammuu isii kan nuuf hin baane maal gootaniif maali isii arrabsita warri isii arrabsu san koottaa meemma warri si duunaa jala deemtanii si duunaa arrabsitan san koottaa anaa wajjin jalatti haasaa koottaati akka isiin daranuu isii itti oowwisuu jirtan daranuu akka isiin guyyaarraa suuraa yoo tana garaa gubdu reedini wallahi sodaadhu ani abbaa fete sodaadhu nama bas jaartin rimootaan nama olii gadi oofu ol kai gattaay fakki wallahi anumaan angootan gattaay ol kai nama jehu yeroo tanatti maaliif jaalalaan mootee jirti jaalalaan caaltee jirti okay michiyyoon jaalalaan mootee jirti jaalala beeyti gisee jaaniin daranuu guyyaarraa dabalaa deema jechuudha jaalalti wanni isiin agarsiisaa deemtu waan haaraa daily waan haaraa agarsiisti hayyee michiyyoon tun kana gisee gabbaatanii agarti poostii irra godhanni agarti michiyyoon tun ilaalame inumaa ilaarraan tanaa carqii darbitee deemuun isiidhaatu anina ajaa'iba kana hoo maal yaadu jirtan maal godhu jirtan isinirraan bu'an hanga michiyyoo tana magaalaa kaayiroo san keessa magaalaa sadaqaa san keessa hanga baastanitti isinirraan bu'u
fakii ular anaatu asirratti isin wanti godhen nama khairiyaan yookaan waan biraati jettanii wanni itti addan wallahi keessa khiyaan na dubbata keessa khiyaatutu na dubbata malee akkanuma lafarraa ka'ee hin dubbaddoon gizee takkas marfee qofa nama dirree dhukkubsataa qofa wallaanno gizee takkas akka keessanii kan akkanatti ragata gabbaaseen ala summa kulla kolkole isa harraboota isinii jala deemtanii siduunaa fi reedii hin arrabsina haa jireenya mataa isaanii jiraatan jaartii isaaniiti romaantikii isaanii haaf san irratti ooffatanii akka shaarukaanitti okay silaa isiitu akka shaarukaanitti oofu jira malee inni akka shaarukaan hin beeku fakii wallahi abbaan fedhe waan fedhe nan godhan gingaru jala deemtanii arrabsuun miciyyoon tun akka isiin waan adda haaree adda fiddee michiyyoo tanarra possottee michiyyoo tana mira keessa galchitee isiin miidhamtu godhuudha maal kofaltananii anta akka akkana dubbadheen beeku ifin ajaa'ibee wallaahi wabillahi gara furmaatatti deemnaa gara solutionaatti maal godhuu qabnaa michiyyoon tun oltee odoon bullee achi keessaa furmaata harkattee achi keessaa ba'uu qabdi ilmoo isii feetu isaa kan naa kannitu nurran beeytu jetta yoo barbaaddanis isii maal isii rakkee dhugaa rabbi feetu biyyatti haa galfattu haadha biratti isii takkittii tana maaboosii nagay namni muraasni yoo itti yaade qabee achi michiyyoo tana sammuu isii fayyisuu hin danda'u billa alee kajeerammeen ምን አይነቶች ናችሁ ምንድነው እኔ ሴት ልጅ ስትጎዳ እኔ ማየት አልፈልግም ወላሂ አልችልም ወዴ አይችልም እንደው እኔ ገራን ከየላፋዳ ወላሂ ቱበማይ ማል ያዱ ጅርተን ምጂ ጆተና ነምኒ ለመነምኒ ሰዲዮ ኢትያዴ ይረወል መሪያቴ መጋላ ሰደቃ ሰንከ ሰባሱ እንደው እጉ agenda barbaadan laalame warra tiktok kana la nuti amata me kana sirra jira tiktokin kiyani gubate male warrotan nabeetan warreen kan nan beekina dhiisa garu amma dengedda maal jan agenda barbaadani bar agenda barbaadani takka agenda nama godhadeen beekan garu wanti takka dhugaa dubbadhu gizee jan ani sinirratti cabsan paati kaate dhayte akkamit dhayti ollarra aftimo eraasibu nasib yoo isaan lamaan ka wal dhaban taate isaan lamaan ka waliin muufatan taate isin maal yemin beetnaat maaliif afti bakka yaamamtetti tana biras dhufuu qabdi isaan biras dhaquu qabdi mana lamaan irraa waafuun qabdu hammoo abal walit dirtee jettan bira jirtanii dhiisaa kanaa miti amma furmaanni soleeshinni michiyyoo tana amma namootni tokko asirratti maal jaa akkamitti namni tokko michiyyoo tana tafuudhee garaa isii qabbaneessu fuudhuu miti no fuudhuu fuudhee shidhiisa michiyyoo tana bichiti fuudhuu miti garaan isii kafayyuu fuula isaanii dura deemu qofa michiyyoon jaseet dhugaan jirtu kana michiyyoon fuula isaanii dura qofa deemu isaanis jireenya isaanii haa uffatanii gufuu ittiin ta'ina jarri lamaan wal fuudhe gufuu ittiin ta'ina jireenya mataa isaanii haa uffatan romaantikii isaanii haa akka shaarukaanitti qilleessa irratti haa tokkosatanii dhiisa አዲስ ፍቅር ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ግን ነሞትን ሚጭዮ ተና መረርፈተን ለገይፈዳ ነሞትን ሚጭዮን ቱኒ ሲመረርቱ ማል ዲስከስ ጎዱ ጅርታ ይወኸ ማል ያዱ ጅርተን ሚጭዮ ተናች ኸይሳ ነምኒ ነማ ጀጀባ ለመሰዲዮ እቲ መሪያቴ ነማ ይፍጀለቲ ከበ ሚጭዮ ተና ከይሲን ገራኒ ሲን ጉበን አከ ገራኒ ሲን ጉበን አከ ሰሙኒ ሲን ጄቀም ላላ achi keessa mari'achiisee michiyyoo tana fuudhee achi baasuu ni danda'a. Zaasseet dhugaan jirtu kanuma ani intala argeete kan dhugaa isinitti himu jirtu tun. Dhugaan jirtu kanuma. Heerumtu jedhiini heerumaa miti dubbiin heerumaa miti. Ani wanni irra fokkos godhu wanni nan irratti xiyyeeffadhu michiyyoo achi keessaa mari'atanii achi keessaa oofudha. Kalas dubbichi roddumte. Asirra teessanii isin dullattiidha minaamin no akkasii miti obboleeyyan kee dubbiin akka yaaddan kanaa miti akka yaaddan kanaaf amma diqaalaan tokko as jala taa'ee maal jalbeet amma harka irra guddaan ijoollee nagaa tilaa ijoollee gara furmaatatti deemu diqaalaan tokko amma maal jalaa barreeffaman harka teetuun beeytu jaalan kuni kaodoo fuulan dhiqatiin dhufe akkanaa kana faatutu michiyyoo nama jala deemee nama arrabsee nama mira keessa galcha agartanii I don't care about kolkolee warra TikTok jeetiin jiraan okay garuu
لا لا أني والله هدو تكجولي أرسي جولي سكومندو تنا هدون جالد هدون كبجا أني كندوم مالين كابو جينجرو أرا تينكي قدادا وان كان يادا أني لين سنيو جينين التيادا أني لين سي وجين التيادا مال تاتا يا بوليسن كي يمشي يو تنا مي بقولنا سمو خنا في جرايسي قبتي خنا مي دوغا كبنيسا ربنا تاچو والله harna michiyoon waan isin keessa jirtu maaliif beeytan laala yoo bakkan dubartii saniin akkanatti kaa'eef laala ani psychologically michiyoon tun yeroo kanatti fageessa yaadame isti bannaataachu fageessine ayaanno ani nama baay'ina nama raajan qabu nama takka lama yoon gorsa kana itti share itti godha haa dhaggeeffattu as jala isillee hay miskiinni ni dua miskini michiyoon tumararra afaanii baafattee isinitti yoo dubbachuu sodaatte isin akkamitti nuti akkamitti hin beeyne laala yaaduu danda'uun hangana hunda nama fayyada laala nama yaaduu jechuun nama odoo abbaan san hin dubbatanne ifii beekee dubbatu jechuudha laala namni akkasitti yaadu odoo afaan namaatiin bane nama asirraa nama dubbisu jechuudha laala araadaa jechuudha nama sammuun perfeektii nama odoo gartee namni akkana naate hin jenne namarraa waa beeku jechuudha. Isin tun inni qaanfattita jeeqamtee jirtita hanga nama arrabsita maal godhu furu kara furmaatatti hin deemne dhamu. Min ayinat naachuu aboo ilkolkolee warra tiiktookiin baana dhaggeeffadha. Min ayinatoች ናችሁ እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እናስብበት ያንን ጭንቅላት amma namni tokko maal jaa namni isii fuudhee bakka kana buuse no maal amma namootni tokko abaluu san fuudhii billawa itti dire biitti biyya seera qabduuti billawaan nama dirtee ni baati billawaan nama dirtee odoo ijoollee Harargee taate maaliif fuutee billaan no biitti biyya seeraati jiraachuu barbaada namni waan ta'eef siistama fayyadamteet zadee fayyadamteeti waan takka furmaatatti kannita malee balaw filatau no በለው ፍለጣው አይሰራ በለው ፍለጣውን እንደለጉ ሲስተም yoo qabatte sammuu yoo qabatte itti fayyadamte በለው ፍለጣውራ ምጭዮታ hala kamiin akkana goone jammartan dhiistan ammas waan aaree qabatanii aboo asiyaasii miti jarri oduma jaalalas romantikii isaanii isin irratti oofaniiti amata gaanii ilmoo dhalanii isin agarsiisu ta'a isin ilmoo qabatteeti magaalaa kaaroo koose jogogof jetti isaan romantikii isaaniitti itti oofan dubo kana nagartani era sammu keessatiin wahayaannu era gubbaa miti keessa wahayaannu obboleeyyanki maal sirakke jechuu ni dandaanno akkasittiin fudhatina ani dubartiidha bakka san taayetiin iflaala odoo ana taate jeetiin akkasi daawwitii keessatti iflaala dirqama ajandaa kana lafa kaa'uun qabdanii dhaggeeffadhaa warri isii jaalattan warri Zeenabaa tana jaalattan ajanda kana dhiiraa fi dhalaan keessa lafa kaa'uun qabdanii waan kana michijootan achi keessaa cammee qabdanii ልጁን ከፈለገ ለራሱ ያሳድግ ከፈለገ ደግሞ ወደ ቤተሰብ ይላክ ግዴታ ለልጁ ብሎ እዛ ውስጥ እንትን መጎዳት አለበት እንዴ አቺ ከይሰት የሚደሙ ገብቲ ሆጂን ከይሽ ሄደና ሲሪ ዳሽ ሆጂ ሺ ጎዳት ወዳው ሃይ ዋዩ ነው ያዱ ወረ ቲክቶክ ሃይ ማሊስ አከምያ ነው ብለየንኪ አከምያ yoo jibbe maal go no jibben sa isa dhiisne michijoon akka isin irraa murattu akka isin irraa murattee jettee sanumaa rakkoon qabu I don't care about warra TikTok injaani fakkii asirran isin kaa'anii intalti Harargee dhaggeeffadha wallahi wabillahi dhugaan isinitti michijootana anarraa kaasee quba qabdanii harka qabdanii achi keessa baasuu qabdan michijootana achi keessatti isii gubuumi achi keessatti michijoon tun jeeqamti achi keessatti waa meeqa yaadde booda ifaa yoo qabatte yoo guyyaa rawaan aaree kana gartaa gisee fadan huccuu adii uffatanii itti as ba'an obboleeyyan kiyya akkamii yaaddan maraachan michiyyoo jaawuno maraachan wallahi maraachan dhugaan jirtu kana gisee fadan huccuu diimaa uffatanii itti as ba'an gisee fadan huccuu gurraacha uffatanii itti as ba'an
ammoo isaan mirga qaban isaan bari isintu ine jaalaluma isaanii oofatu jirtaniif maaf jala deemtanii jara romantikii mattalatu ifi arrabsitan malee. Sammuu keessatti waa yaannee as deebinee haamiciyoo tanaaf furmaata kennuun akkasi namni keessaa yaadu namni dhugaa yaadu. Wallahi dhugaan isin hin jaamal lakkofaltan jala teessanii si kofallee naan jaafanii ilkees irraa aadaafu. Kanuma qabdan isin moraalii gisee namni dhugaa dubbatee dhugaa isinitti himu dhugaa san hin feetanii bara nama dhugaa dubbatu hin feetanii. Kanaafuu gara wada furmaataa maheernamu. Dhugaan jirtu kanu michiyyoo tana fayyisuuf achi keessaa baasuu danda'u yoo hin beekne isinitti himna boo yoo isin hin beekne isinitti himna yoo wallaalaa taatan isinitti himna. Ani hangaan waliin ture keessatti ijoollee arsii wallaaltu nagarreen warra TikTok kanarra wallaalaadha malee hawaasni lafa jiru isinirra waa yaada. Akka khiyyaatii fi akka keetii kanaa miti. Ati booyi nu garsiisi maaliif hin booyan boo yaa kanan isinin jiru daasseet dhugaan jirtu kanuma gara furmaatatti deebitanii michiyyoo sammuu isii fayyisuu sammuu jeeqamte bakkatti deebisuu fi yoo hin dandeenye dhiisa. Bakkuma tanan isinitti hima jeetiin mana kana banee mana kana seeni har'aan tanaan. Maala wanni qabu. Jala deemtan dullatti. Jala deemtan siltee jala deemtan amata kana guutuu arrabsaatuma baatan haga nama san arrabsitan as deebitanii michiyyoota namaa keessaan kuchise. Waayyuu nama arrabsu. Maalin isin galcha yaaduma garaagaraatiin naa dhaleessitan malee ani waanuma bareedaa waanuma